Prezidaantiin jalqabaa mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa 27 booda gara biyyaatti deebi'an. Tokkummaa Oromoo eegaa tokkummaa Itoophiyaa eeguu jechuudha. Tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaatiif sodaa ta'u. Teenya jalqabaatiin Prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa waggaa 27 booda biyyatti deebi'uun dhaga'ame. Prezidaant Hassan Ali yaalii ajjeechaa yeroo lamaa ol wayyaaneen irratti raawwatte hordofee biyyaa ba'uus har'a wayita gara Finfinneetti deebi'an simannaa guddaan godhamuufiin ibsame. Prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa nama kana simatan obbo Jawaar Mohammad dabalatee warra biyyaa bahanii fi bosona jiran galchuudhaaf fedhii qabnaa jechuun ibsan. Simannaa Hassan Aliitiif godhameef ergaa Shimallis Abdiisaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Gambeellaatti kaleessa qofa namoonni 47 yoo ajjeefaman namoonni 100 ol rasaasaan madaa'uun ibsame. Gareen dooktaroota walwaraansi naannichaa hammaachaa dhufuudhaan miidhaan kanaa ol akka hammaatus akeekkachiiseera. Gambeellaatti maaltu deemaa jira ni dhageessu. Oduu biraatiin lammiin Eertiraa yakka nama daddabarsuutiin himatame Neezerlaandiif dabarfamee kennamuun himame. Bara 2021 mana hidhaa Itoophiyaatii miliqee kan bade gara jabeessi Eertiraa kun amma gara Neezerlaandi geeffamuun ibsameera. Neezerlaandiitti mana murtiitti dhiyaachuudhaaf beellama qaba. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun ifatti bahanii Salaalee kan arrabsan Paastar Heenok Girmaa gara Ameerikaatti imaluu beeksisan. Raajiin kun viidiyoodhaan ibsa kennaniin waaniin dubbadheetti kan mufattan marti dhiifamaan isin gaafadhaas jedhaniiru. Bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa waggaa 27 booda biyyatti deebi'uun dhaga'ame.